Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 1775 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu an ayyaantuu bulchaati. Qophiin keenya jalqaba irratti isinii dhiyaatu oduu ta'a. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname uummata Oromoo lolli irratti baname yakkamaa taasisuuf yaaluun akeeka mootummaa wayyaanee ifa godha jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Weerarri mootummaa wayyaanee karaa humna liyyuu haayilii fi waraanaa gaaziin uummata Oromoo fi lafa Oromiyaa irratti adeemsisaa jiru kan duraanii irra ulfaatee jira. Duula waraana humni liyyuu haayilii Somaalee fi waraanni wayyaanee gaaziin gamtaan uummata Oromoo bahaa, kibba bahaa fi kibbaa irratti deemsisaa jiraniin maatiin Oromoo diigamaa jira. Lammiileen kumaatamaan ajjeefamaa, kumaatamaan qaamaa hirrifamaa fi manneen dhibba baay'een qabeenya waliin gubataa jiran. Kun ammoo duula uummata Oromoo irratti baroota dabran geggeessaa ture haaromseetti fufuu isaa mirkaneessa. Kana irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa waraanni uummata Oromoo irratti kan labsame har'a miti jedhu qophii keenya isa xumuraa ta'a. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isiniin jechaa amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liban Gadaatiin. Kibba Oromiyaa Booranatti wayyaaneen saboota biroo hidhachiisee Oromootti duulchisuu itti fufee. Mootummaan Abbaa Irree wayyaanee karaa baha, kibba bahaa fi kibba Oromiyaan liyyuu poolisii naannoo Sumaalee hidhachiisee weerara Oromiyaa irratti gaggeessu cimsee itti fufuun amma immoo kibba Oromiyaa godina Booranaatti magaalaa Moyyaalee Oromiyaa harkaa baasuuf daangaa ce'ee gosoota Somaalee Keeniyaa keessa jiran gargaarsifatee fi hidhachiisee Oromiyaa irratti duulchisaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxileera. Haaluma kanaan Somaaloti gosa Mariyaanaa konkolaataa tokko meeshaalee waraanaa guutuu waliin akkasumas bulchaan naannoo Mandheeraa Roobaa Abdi jedhamu shilingii Keeniyaa miliyoona 10 gosa garriif kennuun Oromoo rukuchiisanii magaalaa Moyyaalee federaala jala galchuuf shira guddaa xaxaa jiraachuutu saaxilame. Kana malees gosti garrii magaalaa Naayiroobii keessa jiran maallaqa guddaa walitti buusuun ajajaa waraanaa magaalaa Moyyaaleetti ramadame kan dhalootaan Tigree ta'e Koloneel Amaare jedhamuuf akka magaalaa Moyyaalee Booranaa jalaa baasee harka isaaniitti galchuuf akka kennaniifis oduu wal qabatee nu dhaqqabe kun ni saaxilama. Naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti mootummaa wayyaanee shira walitti bu'insaa xaxuun uummattoota lamaan nagaan jiraataa turan gidduutti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun saaxilame. Oduun nu ga'ee akka saaxiletti godina Lixa Wallaggaa Ona Mana Sibuu bakka Daalatti jedhamutti wayyaaneen shira xaxeen uummata Oromoo fi kan naannoo Beenishaangul ta'an saba bartaa gidduutti walitti bu'insa dhalchee jira. Lolli kun kan gaggeeffamu eegale gaafa muddee 17 bara 2017 daangaa Oromiyaa fi Beenishaangul irratti yoo ta'u
shira wayyaaneen lola ummata Oromoo fi saba Bartaa gidduutti ta'eenis miidhaan ulfaataa dhaqqabuutu ibsame. Lixa Oromiyaa ona guutoo giddaa magaalaa Ukkee Qarsaarraa dargaggooti Oromoo 120 ol ta'an hidhamuu qeerroon gabaase. Raabsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaan kan muddame wayyaaneen Baha Wallaggaa ona guutoo giddaa magaalaa Ukkee Qarsaatti dargaggoota Oromoo fi lammiilee nagaa hojii dhuunfaa irratti bobba'an 120 ol ta'an hidhuun dararaa irraan gahaa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Dargaggooti Oromoo magaalaa Ukkee Qarsaa kunneen kan hidhaman yakka hojjetan yoo ta'an ummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif akkasumas dhumaatii ilmaan Oromoo Baha Oromiyaaf Booranatti dhaqqabeef dirmachuu hiriira mormii ummataa waliin gaggeessan irratti ajjechaa hidhaan nurraa dhaabbatu mootummaa nama nagaa ajjeesuun hin bullu mootummaa ce'umsaa barbaanna kan jedhu dhaadannoo dhageessisuu isaanii qofaan akka hidhamanidha qeerroon oduu nuun gahen kan ifa godhu. Baha Oromiyaa naannoo Jaarsootti qondaaloti waraana wayyaanee ummata hiraarsaa turan booji'amuun gabaafame. Oduun arganne akka hubachiisetti godina Harargee Bahaa karaa Jaarsoo ganda laga Mixee jedhamu keessatti qondaaloti waraana wayyaanee dhalootaan Tigroota ta'an 3 qabamuun ibsameera. Konkolaataan 2 walumaan qabamuun gabaasameera. Waraanni liyyuu poolisii kan garii booji'amus maddeen oduu garaagaraa ifa godhaniiru. Oduu xumuraatiin ammoo oduu gaddaa qabna. Miseensa konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad obbo Abdullahi Hussein Anniyyaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Qabsaa gameessi miseensi konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad kan qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti bara 1990 irraa qabee makamuun dirqama lammummaa isaanii bahataa turan obbo Abdullahi Hussein yookiin maqaa masoo Abdullahi Anniyaatiin beekaman dhukkuba busaa yeroo dheeraaf irra ture irraa dandamachuu dadhabuun du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Abdullahi Anniyyaa bara 1959 Baha Oromiyaa ona Mayyuu Muluqqeetti kan dhalatan yoo ta'u wal'aansaaf torban lamaan darbanitti Oromiyaatti deebi'uun otoo wal'aanamaa jiranii gaafa muddee 15 bara 2017 magaalaa Baddeessaatti akka du'aan addunyaa kanarraa boqotan oduun nu ga'e fagoodha. Obbo Abdullahi Anniyyaa bara 1990 irraa qabee qabsootti erga dabalamanii kaasee hanga du'aan addunyaa kanarraa boqotanitti nama qabsoo Oromoof gumaacha olaanaa bahataa turan yoo ta'u bara 2002 irraa qabees miseensa hundeessaa konyaa adda bilisummaa Oromoo Riyaad ta'uun hojjetaa akka turan seenaa isaaniirraa hubatameera. Qabsaa sabboonaa Oromoo obbo Abdullahi Hussein Anniyyaa abbaa ijoollee 4 akka turan ibsameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateeraa qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Innis ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname uummata Oromoo lolli irratti baname yakkamaa taasisuuf yaaluun akeeka mootummaa wayyaanee ifa godha jedhu ta'a itti dhiyaadha. Uummata Oromoo lolli irratti baname yakkamaa taasisuuf yaaluun akeeka mootummaa wayyaanee ifa godha. Ibsa adda bilisummaa Oromoo. Mootummaa wayyaanee akeeka dhaabbataa uummata Oromoo miidhuu jedhuun lola uummata Oromoo irratti adeemsisutti dabalee uummattoota waggoota dheeraaf obbolummaa jaalalaa fi nagaa waliin jiraatan irratti kakaasuun dhumaatii gaddisiisaa fi ulfaataa dhaqqabsiisuu erga calqabee ji'oonni lakkaawaman lola hooggantoota qondaalota waraana fi tikaa wayyaaniin qindeeffame ajaja isaaniin liyyuu poolisiin irratti gaggeeffamu kanaan lammiileen Oromoo lubbuu dhaban dhibbootaan lakkaawamu kan qaamaa hirratan qe'ee isaaniirra baqachiifaman qabeenyi saamamee fi barbadeeffamee bakkeetti hafanis kuma dhibbootaan lakkaawamu kun hunduu ta'ee muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa tokkollee dhimma kana dubbatee hin beeku. Lolli uummata Oromoo irratti mootummaa wayyaanee fi mootummaa bulchiinsa naannoo Sumaaleen gaggeeffamaa jiru kun
akka tasaa kan eegale osoo hin taane yeroo dheeraaf irratti yaadamee fi qoratamee kan calqabameedha. Ummata Oromoo jilbiiffachiisuuf karoora hidhannoo hiikkatuu qaba jedhuun hiikkachiisee meeshaa maleeyyii taasisuun weeraraaf saaxile. Haala anjaa mootummaan kun uume kanarratti hundaa'uunis kanneen hidhannoo leenjii fi dhiyeessii gahaa mootummaarraa argatan ajajaa fi karoora mootummaa hojiirra oolchuuf akkasumas fedhii addaa lafa Oromoo irraa qaban guuttatuuf gara jabina dorgomaa hin qabneen Oromoo irratti duuluun daa'immanii fi dubartiin osoo hin hafin jumlaan ajjeesan, mana irratti guban, qabeenya saaman, beelada isaa ooffatan. Lolli baha Oromiyaa irraa hanga kibba Oromiyaa dhaqqabe daangaa kiiloomeetira 1000 dheeratu irraan baname kun osoo hin calqabin dura abaawoon shira wayyaaneen itti jirtu hubatuun irra deddeebi'ee saaxilaa fi kanneen balaa uummata irraan gahuun qumaara siyaasaa taphachuu barbaadan gocha diinummaa kana irra akka dhaabbatan diiniinaa ture. Addunyaa fi ummattoota Itoophiyaas hubachiisaa bahe. Haa ta'u malee gurra dhaga'uu hin arganne. Mootummaa wayyaanee lola kanaan ummata Oromoo dadhabsiisuu, fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ittiin dhaamsuu fi qabsoo ummanni mirga isaaf adeemsisaa jiru irraa maqsuuf yaadee kan calqabe waan ta'eef dhaga'uu hin barbaanne. Ummattoota wallolchiisuun aangoorra of tursuun akeeka isaa waan ta'eef fuula durattis furmaata ni argamsiisan hin yaadamu. Lola kana keessaa mootummaan wayyaanee fi kittillayyoonni isaa qoodaa hin qaban jedhee kan yaadu yoo jiraate haala lafarratti ta'aa jiru kan hin beekne yookaan haqa jiru amanuu kan hin barbaanne qofa. Haala mul'ataa kanaaf ragaa ta'uu hedduu dhiyeessitu danda'ama. Lolli uummata Oromoo bahaa kibba bahaa fi kibba Oromiyaa keessa jiraatu irratti baname waggaa oliif wayitaa adeemsifamaa turetti mootummaa federaalaa tarkaanfii homaatu fudhatuu lagatuudhaan callisuu filate. Hidhattoota Sumaalee uummata Oromoo irratti bobbaafaman kanneen leenjii qaama mootummaan kennisiisutti dabalee meeshaa gurguddaa hidhachiisuu, geejjibaa fi dhiyeessii garaagaraatiin tinnisuu, wayita uummanni Oromoo weeraramee nageenya isaa akka tiksaniif humna mootummaa naannoo isaa jiru gaafatutti dhaga'uu diduu fi caalatti akka gaaga'amuuf weerartoota tumsuun haala aanjessuu, wayita uummanni Oromoo 700 ta'u buqqifamee qabeenyi isaa saamamee harka qullaa ari'amuu, dirmachuu fi dhabuu fi ba'aan isaa uummata Oromoo qofa irratti kufu dhumaatii suukanneessaa Calanqootti akkasumas naannoo Daaroo Labuu onaa hawwii guddinaa keessatti raawwatame ilaalchisee balaaleffannaa homaatu dhageessisuu irraa of qusatuun ejjennoo mootummaa wayyaanee ibsa. Kanatti dabalee yakka daangaa hin qabne irratti raawwatameef kan itti gaafatamuu qabu liyyuu poolisii fi waraana wayyaanee dhiisuun uummata Oromoo gaafatamaa taasisuuf ibsi muummichi ministeera biyyattii Hayilamaariyaam Dassaaleeny muddee 17 bara 2017 kenne immoo caalatti gaddisiisa fi qaanfachiisaa diinummaa mootummaan kun uummata Oromoof qabu argisiisa. Muummichi ministeeraa kun ibsa kenne keessatti dhumaatii ji'oota dheeraaf deemaa tureef Oromoo gaafatamaa taasisuuf kajeele. Lola kana eenyutu calqabe? Eessatti deemaa jira? Maaliifis adeemsifamaa jira? Gaafilee jedhan osoo hin ilaallatin ibsi kenname kan isa taajjabsiisu qofa osoo hin taane isaa fi mootummaa nan dursa jedhu kan gaafachiisudha. Uummata Oromoo qe'ee keessatti mirga weerartoota ofirraa ittisuu dhorkatuun dhumaatii sirra gahaa jiru ameen jedhii fudhadhu jechuun ala hin ta'u. Akka mataa biyyaatti kan irraa eegamu silaa kan yakka raawwatee fi miidhama uummata Oromoo fi uummata Sumaalee naannoo sanitti ta'eef gaafatamaa kan ta'an humna liyyuu poolisii fi waraana Itoophiyaaf tumsuu osoo hin taane haqa jiru ifa gochuun tarkaanfii nageenya uummataaf wabii ta'e fudhatuu ture. Har'as taanan uummanni Oromoo mootummaa wayyaanee irraa haqan argadha jedhee hin eeggatu. Rakkina anarra gaheef anaaf dirmata jedhees hin abdatu. Humni waraana mootummaa isaaf gaachana akka hin taanes hubatee jira. Waan ta'eef uummanni keenya lola karaa adda addaa mootummaa wayyaaneen isarratti qindeeffame kana ofirraa ittisuun mirga isaa ta'uu hubatuun ofirraa ittisuu jabinaan itti fufuun alatti furmaata biroo hin qabu. Uummanni Oromoo bal'aanis obboleeyyan isaaf dirmannaa godhe abaawoon dinqisiifataa fuula duras kan Oromoof dirmatu Oromoo malee
kan biraa akka hin jirre haalli amma mul'ataa jiru waan mirkaneesseef dirmannaa isaa cimsee akka itti fufu lammiileen Oromoo biyyoota alaa jirtanis dhiphuu fi rakkoo ummanni keenya keessa jiraataa jiruu fi dhumaatii irra gahaa jiru bifa garagaraatiin addunyaa dhageessisuu irratti akka jabinaan hojjettan dirmannaan ummata isaaniif godhaa jiranis ummata gahaa jiraatu mirkaneeffata akka itti fufan abaawoon hubachiisa. Ummanni Oromoo fi ummanni Sumaalee ollaalee fi obboleewwan waggaa dheeraa waliin jiraatan ta'uu hubatuun lolli liyyuu poolisii fi mootummaa wayyaanii Oromoo irratti gaggeessaa jiran obbolummaa kana booressaa waan jiruuf kana dhaabuu irratti waliin akka hojjetan waamicha keenya haaromsina. Dhumarrattis mootummaa wayyaanii ummata weeraramaa qeesa weerartoota fi hidhattoota ofii leenjisee itti bobbaase ofirratti ittisaa jiru yakkuun furmaata hin ta'u. Dhumaatii Oromoo irra ga'ee fi qabeenya barbadaa'eef sababni kiraay sabsaabii fi kontiroobaandistoota jechuun xiqqeessuun bira darbuuf yaaluunis lola Oromoo irratti baname hin dhaabu. Yakka kanaaf gaafatama jalaayis isin hin baasu. Lola ummata Oromoo irratti baname karoorsuu fi qindeessuu keessatti kanneen qooda qabdan qondaalonni waraana fi tikaa wayyaanee akkasumas hooggantoonni mootummaa federaalaa fi bulchiinsi naannoo Sumaalee dhumaatii ummata Oromoo fi miidhama ummata nagaa Sumaalee irra ga'eef gaafatamoo ta'uu abaawoon gadi jabeessee hubachiisa. Kana waliin hawaasni addunyaa tarkaanfii sanyii duguuggii ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana callisee ilaaluun mootummaa wayyaanii yakka raawwatu akka itti fufu heeyyamu ta'uu hubatuun tarkaanfii yakka raawwatamaa jiru dhaabsisuu danda'u akka fudhatu abaawoon irra deebiin yaadachiisa. Injifannoo ummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo muddee 18 bara 2017. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu saraan gabroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamne fi sarbamne jireenyu saraan gabroomne qabsoon bilisomnaa kennaa hin eeggannu. Baka berumani badannya intenyu harga daga berumba amma beraganu dari tiban lapenda bajar warega muda pada hijra biarkanlah agak almana dimona irenu tayyarab numosis nuwala bomsi irenu tayyarab numosis nuwala bomsi Hamilen ucapse haranun debisu Berabile summa tiga namalisu falmatan lakisu Kami acechan hamilen ucapse haranun debisu Berabile summa tiga namalisu falmatan lakisu Gabrumma jalat Oromoni satu Hamma bilisumma kurasiransu Kabitiban Tubi ajet Lamenu jiraj Ubate bobai Ubamin debisu Biarkanlah agak almana dimona
ولا بومتي الليل طيارة نموتي ولا بومتي خجلان harkoota gabrummaa bu'uuraan guutu kaawutti jitee cabee itti bakkee lubbuun to'abatu hawwiifi khajillaan harkoota gabrummaa bu'uuraan guutu kaawutti jitee cabee itti bakkee lubbuun to'abatu ibedali gaita takelu punture gamantar kampasa khumurati mudi jebeifat hidabi ajechan tulupukote irkana أقف المنى لمونا الليل طيارة نموتي ولا بومتي الليل طيارة نموتي ولا بومتي الليل طيارة نموتي ولا بومتي الليل طيارة ayyee dhaggeeffattoota keenya qophii keenya ka sadaffaa fi xumuraa irra geenyee jirra. Weerarri mootummaa wayyaanee karaa humna liyyuu haayilii fi waraana agaaziin uummata Oromoo fi lafa Oromiyaa irratti deemsisaa jiru kan duraanii irra ulfaatee jira. Duula waraana humna liyyuu haayilii Somaalee fi waraanni wayyaanee agaaziin gamtaan uummata Oromoo bahaa, kibba ba'aa fi kibbaa irratti deemsisaa jiraniin maatiin Oromoo diigamaa jira. Lammiileen kumaatamaan ajjeefamaa, kumootaan qaamaa hirrifamaa fi manneen baay'een qabeenya waliin gubataa jiran. Kun ammoo duula uummata Oromoo irratti baroota dabre geggeessaa ture haaromseetti fufuu isaa mirkaneessa. Kana irratti kan fuuleffate barruu mata dureen isaa waraanni uummata Oromoo irratti kan labsame har'a miti jedhu ta'a. Faana bu'aa. Waraanni uummata Oromoo irratti kan labsame har'a miti. Namoota gariif kanneen hubannaan isaanii hin galiniif yoo ta'an malee ummata Oromoo irratti lolli kan labsame har'a miti. Yeroon isaa dheeraadha. Waggaa 27 guutuuf ummanni Oromoo lola keessa ture, lola keessas jira. Erga addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa sila kan biyyattii keessatti jijjiirama bu'uuraa argamsiisa jedhamee yaadamee fi adeemsa dogoggoraa TPLF'n karaa irraa gufate keessaa gartuu shiftaa kanaan dhiibamee bahee qabee ummanni Oromoo lola keessa jira. Lolli guyyaa sanaa qabee ummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo irratti labsame yeroo garagaraatti bifoota isaa jijjiirataa as gahe. Dhugaan jirus isa kanaadha. Lolli kun ummata Oromoo irratti kan labsame har'aa kan taane adeemsi seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo baroota mootummaa faashistii wayyaanee tolchee mul'isa. Addi bilisummaa Oromoo ABO'nii fi ummanni Oromoo lola kana qolachuu fi irra aanuuf qabsoo guddaa godhan. Kana keessattis wareegama qaqqaalii kafalaniiru. Addi bilisummaa Oromoo har'as weerara alagaa karaa isaaf aanja hundaan dura dhaabbatee falmaa jira. Garaagarummaan jiru mootummaan wayyaanee TPLF EPRDF lola har'a uummata Oromoo irratti bifa haaraan labsee geggeessaa jiru kanatti qaamota garagaraa akka dabootti itti hirmaachifatu isaati. Kana keessaa inni tokkoo fi guddaan baajata guddaa itti ramadee ijaaruudhaan kan sochoosaa jiru humna Somaalee liyyuu haayiliiti. Gartuu wayyaanee TPLF qabsoo bilisummaa Oromoon yeroo hudhamee jiru kanatti sirna isaa dandamachiisuu fi ummanni Oromoo weerara kanaan qabamee warraaqsa geggeessuu irraa akka dhaabbatu taasisuuf
karooraan liyyuu haayilii ummata Oromoo fi lafa Oromiyaa weerarsiise. Kana faanas waraana isaa ittisa biyyaa jedhu kan humni agaaziis keessatti argamu Oromoo irratti duulchisee argama. Har'aa ifatti humni liyyuu haayilii kan ajajaman jeneraalota waraana wayyaaneeni. Baajanni isaan ittiin socho'an meeshaa waraanaa ittiin deemanii ummata Oromoo ajjeesaa turanii fi jiran qe'ee fi qabeenya Oromoo mancaasaa jiran kan wayyaanee TPLF'n hidhachiifaman ta'uun dhugaa dirree jiraati. Kunis quba qabeenya mootummaa federaalaan ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Weerarri mootummaan wayyaanee karaa humna liyyuu haayilii fi waraana agaaziin ummata Oromoo fi lafa Oromiyaa irratti deemsisaa jiru kan duraanii irra ulfaataa lafa bal'aa irratti humna guddaa fi meeshaalee waraanaa baraneen kan deeggarame ta'uun isaa ammoo caalatti mootummaan wayyaanee duula waraanaa ummata Oromoo irratti baroota darban geggeessaa ture haaromsee itti fufuu isaa mirkaneessa. Duula waraanaa humni liyyuu haayilii Sumaalee fi waraanni wayyaanee agaaziin gamtaan ummata Oromoo bahaa kibba bahaa fi kibbaa irratti deemsisaa jiraniin maatiin Oromoo diiggamaa jira. Lammiileen kumootaan ajjeefamaa, kumootaan qaamaa hir'ifamaa fi manneen dhibba baay'een qabeenya waliin gubataa jiran. Kun ifatti wayyaanee TPLF labsii waraanaa kana dura ummata Oromoo irratti labse haaromsuu fi itti fufiinsa isaa darbe ta'uu agarsiisa. Oromiyaan waraana sirnichaa jala turuu fi jiraachuun beekamullee ammas humni waraana wayyaanee guddaan bifa haaraan meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatuudhaan Oromiyaatti duulchifamaa jira. Kun Oromiyaa dirree waraanaa taasisuu fi dhiiga ilmaan Oromoo itti fufiinsaan dhangalaasuuf akeeka mootummaan faashistii fi goolessituu wayyaanee TPLF EPRDF lafaa qabudha. Akeeka isaa kanas yakka raawwatuun mirkaneessaa jira. Gochi waraanni agaazii fi liyyuu haayilii Sumaalee ummata Oromoo irratti raawwataa jiran duguggisa sanyiiti. Oromoonni walakkaa miliyoonaa ol ta'an buqqifamanii dirree irratti faca'an. Mootummaa federaalaa irraa dirmannaa tokkollee dhabanii gargaarsa bultii hin dabarre lammiin isaanii itti hiixataa jiru qofaan mankaraaraa jiran kanatti madaa gara biraa ammoo mootummaan wayyaanee humna liyyuu haayilii Sumaalii wal ta'uun Oromoo madeessaa jiru kan salphatti yookaan laayyootti ilaalamuu fi bira darbamu miti. Federaalli hanga ammaatti Oromoota weerara kanaan buqqifamaniif gargaarsa tokkollee gochuu fi dhabuun ammoo akeeka dhokotaa sirnichi. Federaalli hanga ammaatti Oromoota weerara kanaan buqqifamaniif gargaarsa tokkollee gochuu fi dhabuun ammoo akeeka dhokataa sirnichi weerara kana keessaan tarkaanfachiisaa jiru ifa baasee ummata Oromoof mul'iseera. Dhugaa jiru kana dabsuuf ergamtichi wayyaanee TPLF mataa biyyaati jedhamu muummichi ministeera sirnichaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny waraanni sirna inni itti mataa ta'ee jiruu fi humni liyyuu haayilii ajajootni waraanaa inni gaafatama isaanii itti qaba jedhamu osoo ummata Oromoo irratti yakka waraanaa raawwataa jiranii fi ummata Oromoo weerara liyyuu haayilii fi agaazii of irraa ittisuuf ijibbaataa jiruun akka waan Somaalota nagaa fixeetti dhiyeessuun haqa ummata Oromoo fi yakka sirni isaa dhaqqabsiisaa tureef jiru dabsuuf darbees dhoksuuf yaaleera. Yakkamtichi Hayilamaariyaam Dassaaleeny dhumaatiin Oromoo irra ga'u isaaf homaa miti. Aangawoonni sirnichaa biroo fi miidiyaaleen sirnichaan to'atamanis yaaduma kana tarkaanfachiisuun shira ummattoota wal dura dhaabuu shiruu irratti argaman. Hayilamaariyaamis ta'u aangawoonni wayyaanee fi miidiyaaleen isaanii kan fagoo dhiisnee dhumaatii jimlaa tibbana calanqootti agaazii fi liyyuu haayiliin ilmaan Oromoo irratti raawwatame afuura raafuullee hin baafanne. Amma Oromoo yakkuuf kanaanis saba Oromoo irratti duula geggeessan seera qabeessa fakkeeffachuuf miidiyaa wal saamaa jiran.
Dokumentari filmii dhugaa Oromoo jallisuu fi qabsoo isaanii xurii dibu akkasumas sabootii kaan akka Oromoo ija shakkiin ilaalan godhu gola keessatti qopheeffataa jiran. Sanas ta'e kana ummanni Oromoo akka sabaatti jiraachuu fi dachee isaa tikfatuuf labsii waraana mootummaan wayyaanee labse Oromiyaa humna waraanaan bulchuun dhumaatii irra ulfaataa fi suukaneessaa dhaqqabsiisuuf sagantaan deemaa jiru. Kana dhalli Oromoo ani Oromoodha ofiin jedhu cufti gamtaa fi jabinnaan dura dhaabbatee akeeka diinaa fokkisaa kana dhaabuu yookiin fashalsuu qaba. Weerarri liyyuu haayilii Somaalii fi humni waraana wayyaanee gamtaan ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti banan kun Oromoo akka sabaatti balleessuu fi Oromiyaa dhuunfatuu qofa osoo hin taane qircanii akka hin jirre gochuudha. Kun ammoo akeeka TPLF kan mataan sirnichaa Mallas Zeenaawii osoo hin du'in dubbate lafa bal'aa fi ummata guddaa jettan kana xiqqeessuun ni danda'ama jedhisan hojiirra oolchuudha. Ummanni Oromoo qabsoo fi warraaqsisaan mootummaa tortoraa fi abbaa irree wayyaaneetti xumura gochuuf sadarkaa dhumaa irraan gahee jira. Ummanni keenya kana dagachuu hin qabu. Dulli amma mootummaan wayyaanee humna liyyuu haayilii Somaalii waliin ummata Oromoo irratti bane kun sirna isaa tortoree kufaa jiru kana dhabama irraa oolchuufi. Aangoonni wayyaanee TPLF wareegamaan sirna dhaabbanne kana wareegama lammataa baasnee ni jiraachisna saamichaa fi cunqursaa itti fufna jedhanii ifatti dhaadataa jiran. Ummanni Oromoo kana hubatuun falmaa isaa finiinsuu qofatu isa baasa. Waan bubuutu cinaa deemtuuf osoo gurra isaa ittiin laanne waraana isaa irratti labsame qolachuuf bulchiinsa alagaa ofirraa diiguuf biyya isaa bilisummaa fi mirga isaa waliigalaa akka sabaatti qabaachuu qabu argachuuf fallii fi malli jiru tokkichi qabsoo bilisummaa isaatti cichuu fi warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa finiinsuu qofa. Addi bilisummaa Oromoos kanatti amana. Ejjannaa isaatis ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee keessa jirtan caasaalee nageenyaa fi waajiroota sirnichaa adda addaa keessa hojjettan yeroon itti saba keessan cinaa dhaabbattanii aantummaa ummata keessanii mul'istanis yeroon isaa amma. Sabihidan Oromo jabate ro jalde sadarka dabarte mausan majalil sarre to male fale virano manjire Bukam sabihidan kasorra lafanu Yega jajjabane sarano tujimu Dorsa lagadi yomik boda jena Irre dokumadin kapsoi fifufna Dorsa lagadi yomik boda jena Irre dokumadin kapsoi fininsina Jabihidan Oromo jabate ro jalde sadarka dabarte mausan majalil sarre to male fate virano manjire
gabruma oromo elfite ya bari waga gargar wallal jinte karan tokko goba oromo mekate kurmani kabsora katena ragafe karan tokko goba oromo mekate kurmani kabsora katena ragafe Sabijiran oromo jabate ro jalbe sadarka dabarte mausan majalib dare to male fatirano manjire to male fatirano egaan naggeeffattoota keenya kabajamoo jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootanii furfaadhaa isiniin jenna sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu asuma irratti goolabamee jira qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነውን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከናንተ ጋር የሚቆየው ስብሰ ጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ዜና እንዳበቃ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ይነበባል። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ውለታቸውን ማንም ሊከፍለው የማይችል ውድ የኦሮሞ ልጆች በመረስ የተዘጋጀ ሀተታ ይስተናገዳል። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፋኡል ጃለታ ነኝ። በምዕራብ ኦሮሚያ የወያኔ መንግስት በኦሮሞና በበርታ ዜጎች መካከል በሸረበው የግጭት ሴራ የ5 የኦሮሞ ዜጎች ህይወት ተቀጠፈ። የደረሰን ዜና እንደሚያመለክተው በምዕራብ ኦሮሚያ መንዲ ወረዳ ዳለቲ ቀበሌ ውስጥ የወያኔ ተላላኪዎች በኦሮሞ ህዝብና በበርታ ተወላጆች መካከል በሸረቡት የግጭት ሴራ 5 የኦሮሞ ዜጎች ሞተዋል። የሥርዓቱ የጥፋት ኃይሎች በሸረቡት በዚሁ የግጭት ሴራ ለዓመታት በሰላምና በመልካም ጉርብትና አብረው በኖሩ ህዝቦች መካከል ከታህሳስ 15 እስከ ታህሳስ 17 ቀን 2017 ዓ.ም በተካሄደው በዚህ ግጭት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ነዋሪ በሆኑ የበርታ ተወላጆች ላይም ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ አጎራባች ህዝቦችን ሆን ብሎ በማነሳሳት ግጭት ፈጥሮ ስልታዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ መሆኑ ይታወቃል። በአካባቢው አሁንም ድረስ የተኩስ ድምጽ ይሰማል ያሉት ምንጮቻችን ይህም በወያኔ ኃይሎች እየተፈጸመ እንዳለና ነዋሪው ህዝብ በሰላም ወጥቶ መግባት እንዳልቻለ ያመለክታሉ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የወያኔ መንግስት በኦሮሚያ አዋሳኝ ድንበሮች ላይ ባስተማራቸው የልዩ ኃይል አባላት የፈጸመ ካለው ዘመቻ በተጨማሪም በጎረቤት ኬንያ የሚገኙ ህዝቦችን አስታጥቆ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዲዘምቱ እያደረገ መሆኑ ተጋልጧል። በዚሁ መሰረት በኬንያ ውስጥ የሚገኙ የመሪሃን ጎሳ ሶማሌ ዜጎችን በአንድ ተሽከርካሪ አጭቆ አስታጥቆ ወደ ኦሮሚያ ያስተማራ ሲሆን የባንዴራ አካባቢ አስተዳዳሪ የሆነው ሮባ አብዲ የተባለ ግለሰብ 10 ሚሊዮን የኬንያ ሽሊንግ ለገሪ ጎሳ አባላት መስጠት የኦሮሞ ዜጎችን እንዲወጉና ከደቡብ ኦሮሚያዋ የሞያሌ ከተማ እንዲያስወጡ በማድረግ ከተማይቷን ለመቆጣጠር እያሴረ መሆኑ ተደርሶበታል። ከዚህም ውጪ በዋና ከተማይቷ በናይሮቢ ከተማ የሚገኙ የገሪ ጎሳ አባላት ከፍተኛ ገንዘብ በማዋጣት ለህወሓቱ ታማኝ ትግራይ ተወላጅ የጦር መኮንን ኮሎኔል አማራ በመስጠት የሞያሌ ከተማን በወረራ ከእጃቸው እንዲያስገባላቸው ተንኮል እየሸረቡ እንዳሉ ተጋልጧል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ላይ በከፈተው ዘመቻ ድንበር በመሻገር በጎረቤት ኬንያ የሚገኙ ህዝቦችን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ማዝመትና የጥፋት ኃይሎቹን አስርጎ ወደ ጎረቤት ሀገራት ማስገባት በስደት ኬንያ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችን በመግደል እኩይ ስራ ላይ እንደተሰማራ መዘገባችን ይታወሳል። በምስራቅ ኦሮሚያ ጃርሶ ወረዳ የአካባቢውን ነዋሪ ህዝብ ለሰቆቃ ሲዳርጉ የነበሩ 3 የወያኔ ጦር መኮንኖች ተማረኩ። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጃርሶ ወረዳ ለገሚጤ ቀበሌ ውስጥ የኦሮሞ ዜጎችን ሲያሰቃዩ የነበሩ የወያኔ የጦር መኮንኖች ከነሙሉ ትጥቃቸው መማረካቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። እነዚሁ የወያኔ የጦር መኮንኖች 3 ሲሆኑ ከሁለት ተሽከርካሪዎችና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጋር እንደተማረኩም ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ ጉቶ ጊዳ ወረዳ ኡኬ ቀርሳ ከተማ ውስጥ የወያኔ መንግስት ከ120 በላይ የኦሮሞ ወጣቶችን ያለ አንዳች ጥፋት ይዞ ማሰሩ ተሰማም። በምዕራብ ኦሮሚያ የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያካሄደ ያለውን ወረራና የዘር ማጥፋት ወንጀል ያወገዙ የኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶች በስርዓቱ ኃይሎች ታፍረዋል። በዚሁ መሰረት በጉቶ ጊዳ ወረዳ ኡኬ ቀርሳ ከተማ የሚገኙ ተማሪዎችና በግል ስራ ላይ የተሰማሩ የኦሮሞ ወጣቶች በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን በልዩ ኃይል ዘመቻ ለተጎዱት ወገኖቻችን መድረስ አለብን በሚል ከአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ጋር መሆን የተቃውሞ ድምጽ አሰምተዋል። ባሰሙት የተቃውሞ ድምጽም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በመንግስት ኃይሎች እየተፈጸመ ያለው ግድያ ይቁም፣ ንጹሃን ዜጎቻችንን በሚገድል መንግስት ስር አንተዳደርም፣ የሽግግር መንግስትን እንሻለን የሚሉ መፈክሮችን እንዳሰሙ ታህሳስ 18 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ወያኔ ያሰማራቸው ኃይሎች የመብት ጥያቄ በማቅረባቸው ብቻ በከተማይቷ ውስጥና ከትምህርት ገበታ ላይ የተያዙትን የኦሮሞ ተማሪዎችና በግል ስራ ላይ የተሰማሩትን ወጣቶች ጨምሮ በአጠቃላይ ከ120 በላይ የኦሮሞ ዜጎችን አፍነው ወደ ነቀምቴ ከተማ አስተላልፎ በማሰር እያዋከቡ መሆኑ ተደርሶበታል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጅምላ ግድያና የንብረት ውድመት በዝምታ መመልከቱን በማቆም ተጨባጭ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወስድ የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ ጠየቀ። የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ይህንን የጠየቀው በጨለንቆ የተፈጸመውን የጅምላ ፍጅትና በአጠቃላይ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የተፈጸመ ያለውን እልቂት አስመልክቶ ታህሳስ 13 ቀን 2017 ዓ.ም ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በጻፈው የአቤቱታ ደብዳቤ ነው። የወያኔ መንግስት ያስተማራው የአጋዚ ጦር እንዲሁም የልዩ ኃይል አባላት በምስራቅ ኦሮሚያ ጨለንቆ ውስጥ ታህሳስ 11 ቀን 2017 ዓ.ም በፈጸሙት አሰቃቂ የጅምላ ፍጅት ህፃናትን ጨምሮ ከ50 በላይ የኦሮሞ ዜጎች መገደላቸውና በመቶዎች የሚቆጠሩት ደግሞ መቁሰላቸውን ጠቅሶ ድርጊቱን አጥብቆ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። በተለይ ከወርሃ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ወዲህ በኦሮሚያ ውስጥ ግድያና ሰቆቃ በየቀኑ በፌደራል የጦር ኃይል በሚደገፉ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይሎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ይገኛል ያለው የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን በዚህ ዘመቻም ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጡ የኦሮሞ ዜጎች ከቀያቸው እንደተፈናቀሉ ጠቅሷል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን አሰቃቂ ወንጀል ከማስቆም ይልቅ በኦሮሞ ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት በመካድና አሳንሶ በማቅረብ ላይ ይገኛል ያለው ቡድኑ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጻፈው የአቤቱታ ደብዳቤ አሁን ባለው ሁኔታ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው አደጋ ተባብሶ ይቀጥላል የሚል ስጋት እንዳለው አመልክቶ ይህም መንግስት እያራመደ ያለው ስልታዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል አካል መሆኑን አመልክቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማስቆም አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ አለበትም ብለዋል።
ይህ ወረራ አስቸኳይ መፍትሄ ተነፍጎ በዝምታ መታለፉ ቀጠናውንም የከፋ አደጋ ላይ ይጥላል የሚል ስጋት እንዳለውም የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን አክሏል። በመሆኑም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር የኦሮሞ ዜጎችን የገጠሙትን በመቶዎች የመገደል መቁሰል መሰቃየትና በመቶ ሺዎች ከቀያቸው የመፈናቀል አደጋ ተገንዝቦና የዓለም ማህበረሰብንም በማስገንዘብ ነፃና ገለልተኛ የሆነ አካል ወደ ኦሮሚያ በመላክ የደረሰውን ጉዳት እንዲያጣራ እንዲሁም የተፈጸመውንና የተፈጸመ ያለውን ወንጀል መርምሮ ወንጀለኞችን ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያነጣጠረውን ይህንን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ለማስቆምና ሀገሪቷንም የከፋ አደጋ ላይ የሚጥለውን ይህንን ችግር ለተቀረውም የዓለም ማህበረሰብ መልእክት በሚያስተላልፍ መልኩ አስቸኳይ የመፍትሄ እርምጃ እንዲወስድ የኦሮሚያ ድጋፍ ቡድን ኦሮሚያ ሰፖርት ግሩፕ የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ጠይቋል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል። ይህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን እየተላለፈ ያለው የዛሬ ዝግጅታችን ነው። ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይስተናገዳል። ተከታተሉን። ጦርነት የተከፈተበትን የኦሮሞ ህዝብ ወንጀለኛ ለማድረግ መሞከር የወያኔ መንግስትን ዓላማ ይገልጻል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ለማጥፋት ባለው ቋሚ ዓላማው ላይ በመመርኮዝ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማካሄድ ላይ ባለው ጦርነት በተጨማሪ በወንድማማችነት በፍቅርና በሰላም ለዓመታት አብረውት የኖሩትን ህዝቦች በኦሮሞ ላይ አነሳስቶ በማጣላት ዘግናኝና ከፍተኛ እልቂት ማስከተል ከጀመረ ወራት ተቆጥረዋል። በወያኔ ሹማምንት የጦርና የደህንነት መኮንኖች ተቀነባብረው በትዕዛዛቸው የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተሰማርቶ እየተካሄደ ባለው ዘመቻ በመቶዎች ለሚቆጠሩት የኦሮሞ ዜጎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት ሆኗል። አካላቸው የጎደለ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሀብት ንብረታቸው ተዘርፎና ወድሞባቸው ሜዳ ላይ የቀሩትም በመቶ ሺዎች ይቆጠራሉ። ይህ ሁሉ ግፍና በደል በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጸም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር አንድም ቀን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ተናግሮ አያውቅም። በወያኔና በሶማሌ ክልል መስተዳድር መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተካሄደ ያለው ይህ ጦርነት በአጋጣሚ ሳይሆን ለረጅም ጊዜ ታስቦበትና ተጠንቶ የተጀመረ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ለማንበርከክ ሆን ተብሎ ታስቦበት ትጥቁን በማስፈታት መሳሪያ አልባ አድርጎ ለጥቃት እንዲጋለጥ ተደርጓል። ይህ መንግስት በፈጠረላቸው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም በመንግስት ትጥቅ ስልጠናና በቂ አቅርቦት ያገኙት እነዚህ ወራሪ አካላት የመንግስትን ትዕዛዝና ቅድ ስራ ላይ ለማዋል እንዲሁም ከኦሮሞ ህዝብ መሬት ያላቸውን ልዩ ፍላጎት ለማሟላት ወደር በሌለው ጭካኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በመዝመት ህፃናትና ሴቶች ሳይቀሩ የጅምላ ግድያ አካሂደዋል። ቤቶቻቸውን በላያቸው ላይ አቃጥለዋል። የህዝቡን ንብረትና እንስሶችንም ዘርፈዋል። ከምስራቅ ኦሮሚያ እስከ ደቡብ ኦሮሚያ የደረሰውና ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝማኔ ባለው ድንበር ላይ የተከፈተው የጦርነት ከመጀመሩ አስቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወያኔ የተያያዘውን ሴራ አስቀድሞ በመገንዘብ በተደጋጋሚ ሲያጋልጥና በህዝቡ ላይ በሚደርስ አደጋ የፖለቲካ ቁማር መቆመር የሚሹት ከዚህ ጠላታዊ ተግባር እንዲቆጠቡ ሲያስጠነቅቅ ነበር። የዓለም ማህበረሰብና የኢትዮጵያን ህዝቦችም ሲያሳስብ የነበረ ቢሆንም ሰሚ ጆሮ አላገኘም። የወያኔ መንግስት በዚህ ውጊያ የኦሮሞን ህዝብ ለማዳከም በኦሮሚያ እየተፋፋመ ያለውን የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ለማክሰምና ህዝቡን ለመብቱ እያካሄደ ካለው የትግል አቅጣጫ ለማስቀየር አልሞ የጀመረ በመሆኑ ሊሰማ አልፈለገም። ህዝቦችን በማጋጨት ስርዓቱን ስልጣን ላይ ማሰንበት ዓላማው ስለሆነ ለወደፊቱም መፍትሄ ያስገኛል ብሎ
አይታሰብም። የወያኔ መንግስትና ቅጥረኛ ተላላኪው በዚህ ጦርነት ውስጥ ሚና የላቸውም ብሎ የሚያስብ ካለ በመሬት ላይ የሆነ ያለውን ሁኔታ ያልተገነዘበ አሊያም ያለውን እውነታ ማመን የማይፈልግ ብቻ ነው። ለዚህም ማስረጃ የሚሆን በርካታ ግልጽ ሁኔታዎችን መጥቀስ ይቻላል። በምስራቅ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ኦሮሚያ ውስጥ በሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ከአንድ ዓመት በላይ ለሚሆን ጊዜ ሲካሄድ በነበረበት ወቅት የፌደራል መንግስት አንዳችም እርምጃ ባለመውሰድ ዝምታን መምረጡ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንዲዘምቱ ለተሰማሩት እነዚህ የሶማሌ ክልል ታጣቂዎች የመንግስት አካል ስልጠና ከመስጠቱም ባሻገር ከባድ መሳሪያዎችን በማስታጠቅ በትራንስፖርትና በተለያዩ አቅርቦቶች መደገፍ የኦሮሞ ህዝብ ተወሮ ሰላሙንና ደህንነቱን እንዲያስጠብቁለት በክልሉ ያለውን የመንግስት ኃይል በሚጠይቅበት ወቅት ተፈላጊውን እርምጃ ከመውሰድ ይበልጥ ለአደጋ እንዲጋለጥ በማድረግ ለወራሪዎች ሁኔታዎችን ማመቻቸቱ 700,000 የሚሆን የኦሮሞ ህዝብ ተፈናቅሎ ሀብቱ ተዘርፎ ባዶ እጆቹን ሲባረር ለህዝቡ ባለመድረስና ለዜጎቹ የመድረስና የማቋቋሙ ሸክም በኦሮሞ ህዝብ ላይ ብቻ እንዲተው ማድረጉ በጨለንቆ እንዲሁም በዳሮ ለቡ አካባቢ በሐዊ ጉዲና ወረዳ ውስጥ የተፈጸመውን አሰቃቂ የጅምላ ፍጅት አስመልክቶ ከማውገዝ መቆጠቡ የወያኔን መንግስት አቋም ይገልጻል። ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለተፈጸመው ወሰን የለሽ ዘግናኝ ወንጀል መጠየቅ የሚገባው ልዩ ፖሊስና የወያኔ ጦር ኃይል በመተው የኦሮሞን ህዝብ ተጠያቂ ለማድረግ የአገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ታኅሳስ 17 ቀን 2017 ዓ.ም የሰጠው መግለጫ ደግሞ ይበልጥ አሳዛኝና አሳፋሪ ተግባር ከመሆኑም ባሻገር የመንግስት ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ጠላትነት ያረጋግጣል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጠው መግለጫ ለረጅም ወራት ሲፈጸም ለነበረው እልቂት ኦሮሞን ተጠያቂ ለማድረግ ከጅሏል። ይህንን ውጊያ ማን ጀመረው? እየተካሄደ ያለው የት ነው? ለምንስ እየተካሄደ ነው? የሚሉትን ጥያቄዎች ሳይመለከት የሰጠው ይህ መግለጫ ለትዝብት የሚዳርገው ብቻም ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩንና እመራዋለሁ የሚለውን መንግስት የሚያስጠይቅ ነው። የኦሮሞን ህዝብ በቀየው ራሱን ከወራሪዎች የመከላከል መብቱን መንፈግ እየደረሰብህ ያለውን እልቂት አሜን ብለህ ተቀበል ከማለት ውጪ ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። እንደ ሀገሪቷ ርዕሰ ብሔር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠበቀው የተፈጸመውን ወንጀልና በኦሮሞና በሶማሌ ህዝቦች ላይ በአካባቢው ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂ ለሆኑት የልዩ ፖሊስ ኃይልና የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ድጋፍ መለገስ ሳይሆን ያለውን ሐቅ ይፋ በማድረግ ለህዝቡ ደህንነት ዋስትና የሚሆን እርምጃ መውሰድ ነበር። ዛሬም ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ ከወያኔ መንግስት ፍትህን አገኛለሁ ብሎ አይጠብቅም። ለችግሩም እንደማይደርስለት ይገነዘባል። የመንግስት የመከላከያ ኃይልም ለሱ መከታና ጋሻ እንዳልሆነ በሚገባ ይረዳዋል። ስለሆነም ህዝባችን በተለያየ መንገድ በወያኔ መንግስት የተቀነባበረበትን ዘመቻ መመከት መፍቱ መሆኑን በመገንዘብ መከላከሉን አጠናክሮ ከመቀጠል ውጪ ሌላ መፍትሄ የለውም። ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ለወገኑ በመድረስ ያደረገውን ድጋፍ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያደነቀ ለወደፊቱም ለኦሮሞ የሚደርሰው ኦሮሞ እንጂ ሌላ እንደሌለ አሁን እየታየ ያለው እውነታ ስለሚያረጋግጥ ለወገን ደራሽነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በውጭ ሀገራት ያሉ የኦሮሞ ዜጎችም ህዝባችን ያለበትን ችግርና እየደረሰበት ያለውን የጅምላ ፍጅት በተለያየ መልኩ ለዓለም በማሰማቱ ላይ በርትተው እንዲሰሩ የሚለግሱት እርዳታም ህዝቡ ዘንድ መድረሱን እያረጋገጡ ድጋፍ ማድረጋቸውን እንዲቀጥሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። የኦሮሞ ህዝብና የሶማሌ ህዝብ ለዓመታት በጉርብትና አብረው የኖሩ ወንድማማቾች መሆናቸውን በመገንዘብ ልዩ ፖሊስና የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ላይ እያካሄዱት ያለው ጦርነት ይህንን የወንድማማችነት መንፈስ እያደፈረሰ በመሆኑ
ይህንን በማቆሙ ላይ አብረው እንዲሰሩ ጥሪያችንን እናድሳለን። በመጨረሻም የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ አሰልጥኖ ካሰማራቸው ወራሪዎችና ታጣቂዎች ቀየውን ለመጠበቅ ራሱን የሚከላከለውን ተወራሪ ህዝብ መወንጀል መፍትሄ አይሆንም። በኦሮሞ ላይ ለደረሰውና ለወደመው ንብረት ምክንያቱ ክራይ ሰብሳቢና ኮንትሮባንዲስቶች በሚል ችግሩን አሳንሶ ለማለፍ መሞከርም በኦሮሞ ላይ የተከፈተውን ጦርነት አያቆምም። ለዚህ ወንጀልም ከተጠያቂነት አያድነውም። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በማቀድና በማቀናጀት ድርሻ ያላቸው የወያኔ ጦርና የደህንነት ሹማምንት እንዲሁም የፌደራል መንግስት አመራር አካላትና የሶማሌ ክልል አስተዳደር ለኦሮሞ ህዝብ እልቂትና በሰላማዊ የሶማሌ ህዝብ ላይ ለደረሰው ጉዳት ተጠያቂዎች መሆናቸውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አጥብቆ ያሳስባል። ከዚሁ ጋር የዓለም ማህበረሰብ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለውን ይህንን የዘር ማጥፋት እርምጃ በዝምታ መመልከት የወያኔ መንግስት የሚፈጽመውን ወንጀል እንዲቀጥል መፍቀድ መሆኑን በመረዳት እየተፈጸመ ያለውን ወንጀል ማስቆም የሚችል እርምጃ እንዲወሰድ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ያሳስባል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ! የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታኅሳስ 18 ቀን 2017 ዓ.ም አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ወደ እናንተ የሚደርሰው ያለ ኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሁለታቸውን ማንም ሊከፍለው የማይችል ውድ የኦሮሞ ልጆች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ሀተታ ይሆናል። ተከታተሉን። አንጋኦ ፋጀናን ኦፍኔ ባነ ሸከሪቲ ኩሸኒን ቢታታ ኩሸን ተማም ቢታገሪኒ ያአላማ ቀዌ አንቶለ ለበኒኒ ያ ማረዮ ዱኤ ደባንጋ ፋቢ አምቦኬ ሳሎላ አተሸገርገ የመታኒ አባኒ ማንም ሰው ይወልደኛል የሚለው ህዝብ በጭቆናና ዘረፋ ስር ሆኖ እያለ ህዝቤ የሚለው በጥይት በአደባባይ እየተቆላና እንደ በግ ከመንገድ እየተጋዘ ለእስር እየተዳረገ እኔ ሀብታለኝ እኔ ተምሬ እንዲህና እንዳያለ ድግሪ አለኝ ቢል ተቀባይነት የለውም። ቢፎልልም ከተራ ዲስኩር ውጪ አያምርበትም። በራስ ጥረትም ይሁን ከአምባገነንና አፋይ ቡድን ጋር ተጠግተው ባገኙት ገንዘብና ሀብት ተራክቶና ተርቦ ባለ ህዝብ መካከል በቀን 3-4 ልብስ ቢቀይሩ ቢበሉ ቢጠጡ እንዲሁ ከትዝብት ቢወድቁ እንጂ ቢለብሱ አያምርም። ቢበሉ ሆድ ከመሙላት ውጪ ሰውነት አይሆንም። አዎ የኔ ነው የሚሉት ህዝብ እየተራበ እየታረዘ እየተጠማና ራቁቱን ሲሄድ አንድና ሁለት ከባለ ጊዜዎች የተጠጉ ግለሰቦች ሀብታቸው ሞልቶ ቢፈስ በወርቅ ቢያጌጡ ጌጥ አይሆንም። በጭቆና ስር እየማቀቀ ያለ ህዝብ ልጅ ሆኖም በያዙት ዲግሪና ዲፕሎማም ዕውቀት አለኝ ብሎ ቢፎክሩ ቢናገሩ ሰሚ የለም፣ አያምርምም። እውነቱን ለመናገር ከሱ ተወልጃለሁ የሚሉት ህዝብ በወረሩትና በጉልበት ስልጣን በያዙት አምባገነኖች እየተሰቃየ እየተራበ እየታረዘ ከሀብት ንብረቱ ከቀየው እየተፈናቀለ ሕክምና አጥቶ በየደጃፉ በትናንሽ በሽታዎች እየሞተ መንገድ አጥቶ ገበያ ወጥቶ መግባት እያቃተው በአጠቃላይ በአምባገነን ቡድን ቅልብ ነፍሰ ገዳይ ጦር ቁም ስቅሉን እያጣ በመከራ ስር ላለው ህዝብ የማይሆን ሀብትና ዕውቀት ዋጋ የለውም። ያለውም ደሃ ነው። የተማረውም መሃይም ነው። አዋቂ ነኝ ሀብት አለኝ ቢባልም ያሳፍራል፣ ያስንቃል። የኦሮሞ ህዝብ የረጅም ዘመን ጭቆና ስር እየማቀቀ ይገኛል። ለረጅም ዘመን በላዩ ላይ ተንሰራፍቶ በቆየው በዚህ ጭቆናም ተዘርፎ ለደህንነት ተዳርጓል። ሰላሙም ተናቅቷል። ጦር ታዞበት በገዛ ቀየውና ሀገሩ በርካታ ኢሰባዊና አሰቃቂ ወንጀሎችም ተፈጽመውበታል። በተለይ ካለፉት 26 ዓመታት ወዲህ በሸርና በጠመንጃ አፈሙዝ
ስልጣን የያዘችው ወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያልፈጸመችው ደባና ወንጀል የለም። የጅምላ ግድያን ጨምሮ እስራት፣ እንግልትና ዘረፋ የስርዓቱ መገለጫ ነው። የወያኔ መንግስትም ሆነ ከዚያ ቀደም ብለው ኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ ሲገዙ የነበሩ የሀበሻ ገዢዎች የኦሮሞ ህዝብ የተፈጥሮና የዲሞክራሲ መብቱን እንዳይጠቀም የሀገሩን ሀብትና ንብረት እንዳይጠቀምና እንዳያዝበት በርካታ ወንጀሎችን ሲፈጽሙበት ኖረዋል። በተለይ የዛሬቷ ወያኔ ይህንኑ የኦሮሞን ህዝብ ሀገር ይዛ እየዘረፈች ለመኖር በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያልፈጸመችው ወንጀል አለ ለማለት ያስቸግራል። ስትፈጽም የቆየችውና ያለችው ወንጀል ሁሉ ወያኔ ምን ያህል ለኦሮሞ ህዝብ ጥላቻና ንቀት እንዳላት በግልጽ የሚያመለክትና የሚመሰክር ነው። ወያኔ የኦሮሞ ብሔርተኞችን በተለይ ምሁራንን፣ ባለሀብቶችንና አርቲስቶችን ትኩረት በማድረግ ላለፉት 26 ዓመታት በርካታ አሰቃቂ ወንጀሎችን ስትፈጽምባቸው ቆይታለች። ሀብት ያለውን ሀብቱን በሰበብ አስባቡ በመዝረፍ ዕውቀት ያለውን አሸባሪ እያለች ከስራ በማፈናቀልና በማሰር አልፎም በመግደል ስታስወግድ ቆይታለች። በርካቶችም ተሰደዋል። በተለየ መልኩ ደግሞ የኦሮሞ አርቲስቶች በዚህ ስርዓት የተለየ ትኩረት ተደርጎባቸው እጅግ ዘግናኝ ወንጀሎች ሲፈጸምባቸው ቆይቷል። በርካቶች ተገለዋል፣ ታስረው ተሰቃይተዋል፣ የት እንደደረሱም ሳይታወቅ ቀርቷል። ከሀገርም እንዲሰደዱ የተደረጉ በርካቶች ናቸው። ይሁንና ብሔርተኛ ውድ ህዝብ ልጆች የሆኑ የኦሮሞ አርቲስቶች ስርዓቱ ይህንን ሁሉ ግፍና ስቃይ በአደባባይ እየፈጸመባቸው በጄ ብለው ስርዓቱን አልተቀበሉትም ወይም አልተንበረከኩለትም። ዛሬም ትላንትም የያዙትን መንገድ ይዘው እየተጓዙ ይገኛሉ። እየሞቱ፣ እየታሰሩ፣ እየተንገላቱ እምቢ ለነጻነት በማለት በርካታ ኦሮሞንና የኦሮሞ ህዝብ ወዳጆችን ያኮራ ስራ ሲሰሩ ነበር፣ እየሰሩም ይገኛሉ። ገጣሚው በግጥሙ፣ ድራማና ቲያትር የሚሰራው እንዲሁ በሙያው፣ ዘፋኞች በሚያንቆረቁሩት ዜማ የኦሮሞ ህዝብ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ተጋድሎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲያበረታቱ ነበር። ያልሰማው እንዲሰማ፣ የሰማው ለጠላት ግድያና እስራት ሳይንበረከክ ለነጻነቱ የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ እንዲቀጥል የነጻነት ደውል ሲያስተጋቡ ነበር፣ እያስተጋቡም ይገኛሉ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አሁን ላለበት ደረጃ እንዲደርስ ብሔርተኛ የኦሮሞ አርቲስቶች ከትላንትናዎቹ ጀግኖች ጀምሮ እስከ የዛሬዎቹ ቄሮች በርካታ አኩሪ ገድሎችን ፈጽመዋል። በተለይ ዘፋኞች፣ የኦሮሞ ዘፋኞች የኦሮሞ ህዝብ ድምጽ በመሆናቸው መድረክ ቢከለከሉም ቢታሰሩ ቢገደሉም እምቢ ለነጻነት በማለት ሁሉንም ችግር ተቋቁሞ የሰሩት ታሪክ የማይረሳው ስራ እጅግ ከባድ ነበር። ያለ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ዋጋቸውንም የሚከፍል አይኖርም። አዎ ታላቅ ዋጋ ያለው ስራ ሲሰሩ ነበር፣ እየሰሩም ይገኛሉ። ትላንት በነወሰኑ ዲዶ፣ በነ አሊ ብራ፣ በነ እልፍነሽ ቀኖ፣ በነ ኤለሞ አሊ፣ በነ ዘሪሁን ወዳጆ የተጀመረው ለህዝብ ራስን አሳልፎ መስጠት ዛሬም በነ ሃጫሉ ሁንዴሳ፣ ቲቃ ተፈሪና ሌሎች ውድ የኦሮሞ አርቲስቶች ተጠናክሮ ቀጥሎ የኦሮሞ ህዝብ ሲኮራባቸውና ሲደሰት ጠላት አንገቱን እንዲያቀረቅር ሆኗል። ታኅሳስ 9 2017 ዓመተ ምህረት በሚሌኒየም አዳራሽ በፊንፊኔ ማለት ነው መቼም የሆነውን ነገር ያላየና ያልሰማ ጠላትም ወዳጅም አለ ለማለት ያስቸግራል። እነዚህ የህዝብ ልጆች የሆኑ ብሔርተኛ የኦሮሞ አርቲስቶች በተለይ ሃጫሉ ሁንዴሳና ቲቃ ተፈሪ ህዝብ ለህዝብ በሚለው ከሶማሌ ክልል በሶማሌ ልዩ ኃይል ለተፈናቀሉ የኦሮሞ ዜጎች መደጎሚያ ገቢ ማሰባሰቢያ ኮንሰርት ላይ ጠላትን ያሸማቀቀ ኦሮሞን ያኮራ ዝግጅት አቅርበዋል። አዎ እነዚህ አርቲስቶችና ሌሎች በርካታ ብሔርተኛ አርቲስቶች ከጥቂት ወዳደሮች ውጪ ማለት ነው ወያኔ በቃን፣ ይብቃን፣ ያገዛዝ ይውረድ፣ ህዝባችንን አትግደል፣ አትዝረፈን አሉ። ህዝቡም በበለጠ ለነጻነቱ በአንድነት እንዲታገል ጠየቁ።
ጥሪ አቀረቡ። በመድረኩ ላይ የተገኙና በየቴሌቪዥን መስኮቱ ያዩ ብሔርተኞች በደስታ እንባ ተራጩ። ወዳደሮችና ተላላኪዎች ግን አፈሩ፣ አንገት ደፉ። በተለይ የኦፒዲዮ ከፍተኛ ካድሬዎችና ባለስልጣኖች እና አባዱላ፣ ነለማ መገርሳ፣ አብይ አህመድና ሌሎች ወዳደሮች ይገቡበት ቀዳዳ ጠፋቸው። አዎ ኦሮሞ ተደሰተ፣ ጠላት አረረ። ታላቅ ታሪካዊ ኮንሰርት። ውድ ብሔርተኛ አርቲስቶቹ ኦሮሞን አኮሩት። ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብም አርቲስቶቹ እንዳሉት ግድያ፣ እስራት፣ ዘረፋና እንግልት እንዲያበቃ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን ትግል አጠናክሮ መቀጠል ግድ ነው። ያለ ትግል ነጻነት በልመና ወይም በደጅ ጥናት አይገኝምና አርቲስቶቻችን ሊወደሱም ሊበረታቱም ይገባል። ለበለጠ ስራ እንዲተጉም ሁላችንም የቻልንን ሁሉ ለማድረግ ኃላፊነት አለብን። ለነጻነታችን ከኛ በላይ ማንም የለምና። jirtu innaqaamu duuba sana jirtu ijoolleen oromoo jirtu ijoolleen tuulamaa jirtu ijoolleen maccaa jirtu ijoolleen booranaa jirtu ijoolleen tuulamaa jirtu ijoolleen baareettuu jirtu eessa jirtu innaqaamu boolee jirra jedha eessa jirtu geerar naandetu geerar naandetu meekaye taleelure badi naandetu meekaye kadeelure ani maalan geerara tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti dira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo dira irri geerareen quufne hidhaa karchallee dira karchallee amboo dira anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala yajoollee banneen rakaa gurrabbaa kanneen rakaa oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaadne hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf binnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbullu yaadne hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf binnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbullu kun waanuma jiru waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti qabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma sheengeessu laalaa akka lamuu nu nyaarrit biyyeetti ishii dabalaa yajoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'a keenya sheeburree ishee ribdiif kennine gaadii eniit elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoom beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyika yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf dirra malee harargeen mancaaqarraan tuulamni fardameen jite roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse innagaama
harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee Hanga oofaa jennaan oofne baane shaggariitti kushaniin bitata kushan tamaan bita gariini yaa alaamaa qawwee taa'an tola labaniini yaa maarre yoo du'e dabaan gaafa bi abbo keessaa lola haata shaggar ga'e mataani abbaanii yoo du'e እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።